Tapha mo'anii darbuu Champions League Awurooppaan taphni darbii kilaboota Maadiriid hawwiin eegamaa jira. Taphni mo'anii darbuu Champions League Awurooppaa har'aa eegaluun kan taphataman yoo ta'u, har'aa kan sa'aatii 2:45 eegalee kilab Biraagaan Aston Villa waliin taphata. Morkiin Real Madrid Atletico Madrid waliin taasisu xiyyeeffannoo guddaa argatee jira. Akkasumas falmiin PSV'n Arsenaalii fi Borussia Dortmund Lille waliin taasisan qaba eegamuudha. Atletico Madrid fi Real Madrid taphoota isaanii shanan darban irratti yeroo tokko waliin injifatanii jiru. Yeroo sadii ammoo qabxii qooddataniiru. Tapha har'aa istaadiyeemii Real Madrid Bernabootti taasifamuun tilmaamni injifannoo olaanaan Real Madridiitiif kennamee jira. Real Madrid tapha La Liga Spain torbee kanaatiin Real Betisiin injifatamanii gabatee liigicharraa gadi sigigaatanii aarii garaatii qabu. Atletico Madrid ammoo seenaasaa keessatti waancaa Champions League injifateen beeku. Taphataan urjii Real Madrid Vinicius Junior dogoggora torbee kanattiin injifatamne irra deebi'uu hin feenu jechuudhaan qophii injifachuuf qaban ibsee jira. Arsenal dirreessaan ala imaluudhaan PSV morkatu tapha eegamaa yoo ta'u, rakkoo jifataa dhabuun qoramaa kan jiru Arsenal tapha har'aa kanaan tilmaama injifannoo olaanaa argatee jira. Arsenal tapha kanarratti injifannoon gara marsaatti aanutti kan darbu yoo ta'ee fi Real Madrid yookaas immoo Atletico Madridin kan morkatu ta'a. Tilmaama keessan nuuf ka'a.